Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota OCM nageenyi keessan baradhaan nagaa jira. Alhamdulillah guyyaa har'aa si odeeffannoo tokko badde walitti deebinee jira. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jira. Egaa guyyaa har'aa si akkuma jalqabarratti isinii kaasuuf yaaletti odeeffannoo tokko gaafii hedduu keessanii kan ta'e isinii deebisuudhaaf yaala jechuudha. Kana innis odeeffannichi maalidha yoo jettani mana blokkeettiidhaan ijaaruu fi mana alasaa irraan kutaa lama qabu keessa manaatti kutaa tokko qabuu fi saalooniin isaa bal'inni giddu galeessa kan ta'e kutaa bultii keessa mana fincaanii kan qabuu fi kushiinaas keessa isaati kan qabu ijaaruudhaaf gatiin isaa meeqa yookaan immoo qarshii meeqaan xumuruu dandeenya gaafii jedhuuf wanta deebiitaa jedhee yaade isiniif deebisa jechuudha. Kanaaf viidiyoon gabaabaa waan ta'eef hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Egaa akkuma isiniin jedhetti yeroo kanatti meeshaaleen ijaarsaa hedduu isaa dabaluu yookaan immoo gatiin isaa qaala'uudhaan wal qabatee gatiin isaas yeroo dhiyootti viidiyoo isin biraan gahaa jiru irratti gatiin isaa ol qaala'aa ta'uun isaan yaadatama jechuudha. Kanaaf maal innis sababa yeroo kanatti gatiin yookaan immoo gatiin meeshaalee ijaarsaa gatiin isaa hedduu qaala'uu fi biyya keessattis jireenyi qaala'uu isaatiin wal qabate jechuudha. Kanaaf keessattuyyuu simmintoo argachuudhaaf haalli isaa baay'ee tokko rakkisaadha. Iddoo hin dottee hin argamu akkasumas immoo guyyaa tokkotti barbaaddanii argachuu dhabuus dandeettanii gatiin isaas baay'ee tokko dabalee kan jiru ta'uusaa gamanumaan isin beeksisa jechuudha. Kanaaf naannoo jiru irraa barbaadanii haala dandamiin akka bitattan isin jira. Naannoo tokko tokkotti hamma qarshii 800tiin karaa seera alaatiin kan gurguramutu jira. Qarshii 700 kan gurguramuu fi qarshii 650 hamma irra caalatti qarshii 700 kan gurguramu jechuudha. Keessattuu yeroo dhiyoo kana filannoo asiitii jechuudha. Kanaaf qarshii 700 jiraachuus isaas gamanumaan isin beeksisa. Namoonni baay'een simmintoon gatiin isaa meeqa akkamitti argachuu dandeenya eessatti argachuu dandeenya gaafii jedhu gaafataa turuun keessan yaadatama. Kanaaf deebii isaa isiniif ta'a waan jireef isinitti himaa jira jecha. Kanaaf simmintoo yeroo kanatti qarshii 700 gabaa irratti argachuu dandeettanii isas haala barbaadamaa ta'een argachuu dhabdanis haala dandamiin barbaaddanii bitattanii akka ijaarrattan isiniin jira. Kanaaf waqtiinis ganna waan ta'eef yeroo kanatti ijaarsi mana yeroo itti baay'atu kanaaf gatiin meeshaalee ijaarsaa kanas dabaluun isaa kanumaan wal qabateeti jechaadha. Kanaaf akkuma jalqabarratti isiniin jedhee gara odeeffannoo keenyaatti yoo isin dabarse manichi dizaayinaa amma suuraa irratti argaa jirtan kana ijaarrachuu dandeenya jechaadha. Inni kunis alasaa irraan kutaa lama kireessuudhaaf yookaan immoo tajaajila garagaraatti itti fayyadamuu dandeettanii alasaa irraan kutaa lama kan qabu keessa manaatti immoo saalooniidhaaf yookaan immoo hagichaa fi kutaa bultii meetira 3 fuulakka hamma meetira 4 bal'atu kan qabu jechaadha. Keessa isaatii mana fincaanii kan qabu alasaa irraa seefti taankaree osoo hin taane mana fincaanii qotame kan qabu jechaadha. Kanaaf manicha kana jalqaba isaarra kaafne hamma xumuraatti qarshii meeqatu nu gahuu danda'a kan jiru tokko isaati meeshaalee hammam qarshii hammam nu gaafata walumaa galatti qarshii hammam nu gaafata ogeessaaf hammuutu qarshii hammam kaffallee ijaarsisuu dandeenya waan jedhu akkuma kana dura isin biraan gahaa turetti isin biraan gaha jechaadha. Guyyaa har'aas jalqaba isaarratti dhakaa yoo ilaalle dhakaa manicha kanaaf gahu qarshii 20 qopheessuu dandeenya jechaadha. Yookaan ammoo meetiri kuubii 41 qopheessuu qabna yookaan ammoo meetiri kuubii 41 qarshii 20 bituu ni dandeenya jechaadha. Walumaa galatti manicha kanaaf dhagaa meetiri kuubii 41 yoo qopheessine nuuf gahuu ni danda'a. Meetiri kuubii 41 kana namoonni naannoo magaalaa irratti mana ijaarrachuu barbaadan qarshii 20 bituu yookaan ammoo qopheessuu ni dandeettan jechaadha. Ittaansuudhaan akkuma jalqabarratti isin kaasuuf yaaletti simmintoodha gatiin isaa qaala'uudhaan wal qabate simmintoon manicha kanaaf nu gahu kuntaala 103 jechaadha. Kuntaala 103 kana yeroo kana gabaa irratti qarshii 700 jira isiniin jira. Walumaa galatti qarshii 72 nu gaafata jechaadha manicha kanaaf ijaaruudhaaf. Liishoo isaas ta'e gara fuudhaaf nu baagalatti simmintoo manicha kanaaf nu barbaachisu qarshii 72 qopheessuu ni dandeenya jechaadha. Ittaansuudhaan ashawatu barbaachisa. Ashawaan manicha kanaaf barbaachisu makiinaa siinootiraakii 4 nugaa jechaadha. Makiinaa siinootiraakii 4 qarshii 20 bituu ni dandeenya yookaan immoo qarshii 20 qopheessuu ni dandeenya jechaadha. Tokko isaa qarshii 5 jiraachuu isaa isin biraan gahuun kiyyaan yaadatama. Isumaan wal qabatee walumaa galatti makiinaa 4 yookaan konkolaataa 4 manicha kanaaf nuuf gahu qarshii 20 bituu ni dandeenya jechaadha. Egaa ittaansuudhaan sibiilota jira manichi bolokkeettiidhaan kan ijaarame waan ta'eef koloonii fi biimii irratti akkasumas immoo seefti taankarii gubbaa diishii kan irra kennu yookaan immoo roottoo gubbaa irraa kan irra kennu jechaadha. Kan argaa jirtan kana isa kana walumaa qabatee walumaa galatti sibiilli manicha kana barbaachisu kan immoo feerroo manicha kanaaf barbaachisu meeqa kan jedhus gamanumaan isin biraan gaha. Inni kun abbaa 12 fi abbaa 10 barbaachisa. Egaa abbaan 10 beergaa 45 fi abbaa 12 beergaa 28 nu gaafata jechaadha. Yeroo kana gabaa irratti abbaan 10 beergaan tokko qarshii 430 inni abbaan 12 ammoo qarshii 600 fi 15 jiraachuun isaanii yaadatama. Egaa walumaa galatti sibiila manicha kana barbaachisu jalqaba isaarra kaasee hamma xumuraatti istaafii dabalate
qarshii kuma 40 qopheessuu ni dandeenya jechaadha. Sibiilicha qofa yookaan immoo feerroo qofa qarshii kuma 36,600 yoo ta'u istaafaan qarshii kuma 3,400 nu gaha. Walumaa galatti qarshii kuma 40 yoo qopheessine sibiilicha yookaan immoo feerroo mana kanaaf ga'u bituu yookaan immoo qopheessuu ni dandeenya jechaadha. Ittaan suudhaan akkuma argaa jirtan kana balbalatu jira jechaadha. Balbala kana kan sibiilaatii fi kan muka MDF irraa kan hojjetame garaa isaa keessaan kutaa tokko qaba. Egaa isaafis gatii kuma 6 bituu dandeenya. Inni kun alarraan kan jiru foddaa isaa dabalatee balbaloonni manicha kana qarshii meeqa kan jiru walumaa galatti kaaree 24 tuqaa 6 jechaadha. Yeroo kana sibiila yookaan immoo balbala kana hojjisiisuudhaaf kaareedhaan kan dalagamu kaareen tokko qarshii 1,800 dalagama. Walumaa galatti qarshii 44,300 hojjisiisuu ni dandeenya jechaadha. Foddaa isaa foddaan lama egaa balbalichis lama yookaan immoo balballi saalonii irratti jiru balbala tokko. Walumaa galatti balbalicha kanaaf qarshii 44,300 yoo qopheessine dalagsiisuu ni dandeenya jechaadha. Ittaan suudhaan muka MDF irra kan dalagame keessa isaati kan kutaa bultiidhaaf galu qarshii kuma 6 jedha jira. Walumaa galatti balbalicha keessaas ta'e kan alarraa manicha kanaaf barbaachisu qarshii kuma 50,300 qopheessinaan dalagsiisuu kan ammoo xumurachuu ni dandeenya. Dhimma keenyatti ba'uu ni dandeenya jechaadha. Egaa ittaan suudhaan balbaloonni alarraa jiran kun daawwitii barbaada. Daawwitiin manicha kanaaf ta'u qarshii kuma 10 qopheessuu ni dandeenya jechaadha. Innis kaareen gurgurama yeroo kana qarshii 400 hamma 450 dalagama jechaadha. Gabaarratti walumaa galatti qarshii kuma 10 akka herreegametti qarshii kuma 10 dalagsiisuu kan ammoo galchisiisuu ni dandeenya jechaadha. Egaa ittaan suudhaan manichi kun bolokkeettiin akka ijaarame isinitti himee jira jechaadha. Kanaaf bolokkeettii manicha kana barbaachisu hammamii bolokkeettii akkamiin nu gaafata kan jedhu jalqaba isaarratti akkuma gubbaarratti argaa jirtan karvii qaba jechaadha. Keessa isaatiitti akka bo'oo kan qabu gubbaarra kan argaa jirtan bolokkeettii karvii kan yeroo baay'ee jedhee isinitti himaa ture isa kanaaf oola jechaadha. Walumaa galatti akka argaa jirtan kan afoo isaa qofarratti galchuudhaaf nu tajaajila. Afoo isaarratti galchuudhaaf bolokkeettii akka kana 65 isaa nu gaafata jechaadha. Yeroo kana tokko isaa gabaarratti qarshii 30 jira. Walumaa galatti 65 isaa kana qarshii 2,000 bituu ni dandeenya jechaadha. Inni kun girgiddaa fi kutaawwan seekshinii kan ittiin kukkutuudhaaf nu tajaajilu bolokkeettii abbaa seentimeetira 15ti. Qarshii bolokkeettii 2,600 nu gaafata jechaadha. Yeroo kana gabaarratti qarshii 9 jira tokko isaa. Kanaaf manicha kana fakkaatu kana kaaree 144 manichi kun jechaadha. Adaama qorqorroon kan ijaarame gatiin isaas adaama qorqorroodhaan kan dalagame yookaan ammoo kaaree 144 kan ta'e adaama qorqorroodhaan jechaadha. Keessi isaa ammoo lafti isaa irra kaaree 96 kan ta'e yookaan ammoo kutaa alarraa lama kan qabuu fi keessa isaatti kutaa tokko kan qabu mana kana fakkaatu kana ijaaruudhaaf bolokkeettii 2,600 nu gaafata jechaadha. Akka seera ijaarsaatiitti kan kwantitiin isaa kan itti dhaame yookaan ammoo hirreen isaa kan dalagame jechaadha. Egaa tokko isaa yeroo kana gabaarratti qarshii 9 jira. Walumaa galatti bolokkeettii 2,600 kana qarshii 23,400 bituu ni dandeenya jechaadha. Walumaa galatti bolokkeettii girgiddaa ittiin ijaarru ta'ee kan afoo isaarratti karvii ittiin hojjennu yookaan ammoo bareedinaaf kan itti fayyadamnu kan gubbaarratti argaa jirtan kan walumaa galatti bolokkeettii manicha kana barbaachisu qarshii 25,400 qopheessuu kan ammoo bituu ni dandeenya jechaadha. Egaa ittaan suudhaan elektirikii keessa isaa harkisuudhaaf akkasumas immoo bishaan galchuudhaaf dabalatee meeshaalee mana fincaaniitiif walumaa galatti qarshii 25,000 hamma qarshii 30,000tiin xumurachuu ni dandeenya jechaadha. Ittaan suudhaan gubbaa isaa irratti akka argaa jirtan kanatti adaama qorqorroodhaan kan ol ka'ee jalli isaa mukaan kan ijaarame jechaadha. Akkasumas kornisii jigsamii galchuudhaaf mukatti fayyadamne jechaadha. Walumaa galatti mukni manicha kana barbaachisu qarshii 10,000 bituu yookaan ammoo qarshii 10,000 nu gaafata jechaadha. Mukni mana kanaaf nu barbaachisu. Ittaan suudhaan agrigeetiidha jechaadha. Kulunii fi biimii irratti kan itti fayyadamnu simmintoo fi ashawaa faana xaxarii nu barbaachisu jechaadha. Qarshii 5,000 bituu ni dandeenya jechaadha. Egaa ittaan suudhaan manichi kun akkuma viidiyoo guyyaa darbe irratti seefti taankarii qaba. Manichi sun kun ammoo seefti taankarii osoo hin taane mana fincaanii alarraan kan qotame jechaadha. Mana fincaanii kun qarshii 10,000 hamma qarshii 12,000tiin qotamee kan dalagamee qaba yookaan ammoo kan akkasitti dalagame yookiinis haala saniin dalasiifachuu dandeettan jechaadha. Qarshii 10,000 hamma qarshii 12,000 isin gaafachuu ni danda'a jechaadha. Mana fincaanii alarratti meetira 4 hamma meetira 5 gadi dheerinni isaa kan ta'e jechaadha. Kanaaf qarshii 10,000 hamma qarshii 12,000tiin isin gahuu yookaan ammoo hojjisiisuu ni dandeettani. Egaa manichi kun akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe adaama qorqorroodhaan kan ijaarame akkuma argaa jirtan kana isinis diizaayina kana ijaarachuudhaaf fi namoonni hedduun mana kana fakkaatu ijaarachuu barbaanna waan taateef gatiin isaa meeqaa kan jettanii na gaafattan egaa isumarraa ka'uudhaan isinii kan hojjedhe jechaadha. Kanaaf kaaree 144 jechaadha. Adaama qorqorroo bituu barbaadan manicha kanaaf kaaree 144 isin gaafata. Yeroo kana gabaa irratti tokko isaa qarshii 450 jechaadha kaareen tokko. Walumaa galatti manicha kanaaf yookaan ammoo kaaree 144 kana qarshii 65,000 bituu ni dandeenya jechaadha. Egaa ittaan suudhaan manichi kun keessi isaa kaareen 144 kuni
luukii yookaan immoo qorqoorroo bituudhaaf malee keessi manichaa yeroo wantoota akka koornisii fi seeraamikii dalasiifnu kaareen isaa kanaa gadi jechaadha. Kaaree 96 egaa kun 144 akkamitti dhufe kan jedhu gubbaa isaa irratti kan akkasitti ol dheeratu waan ta'eef kaareen hedduu tokko dabala jechaadha. Kanaaf koornisii manicha kana barbaachisu qarshii 24,000 dalasiisuu ni dandeenya jechaadha. Itti aansuudhaan haaluma isa fakkaatuun seeraamikii galchuu barbaanne abbaa seentimeetira 40 ta'e abbaa seentimeetira 50 fi seentimeetira 60 jira jechaadha. Kanaaf isaan keessaa filannee kan barbaannu yoo galchine qarshii 24,000 hamma qarshii 25,000 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa abbaa seentimeetira 60 kana yoo galchuu barbaanne qarshii 24,000 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa qarshii 30 nuuf gahuu ni danda'a dhifama asbiratti koornisii isaa qarshii 24,000 seeraamikiin ammoo qarshii 30 dalasiisuu yookaan immoo galchisiisuu ni dandeenya jechaadha. Egaa akkuma guyyaa darbe isin biraan gaa ture viidiyoo kaawwan irratti isin biraan gaa ture manicha kana keessa jigsamii girgiddaa kan jedhamutu jira alasaarraan kwartisiin kan qalamiin kan dibamutu jira jechaadha. Walumaa galatti jigsamii girgiddaa dabalatee alarraan qalamii dibuudhaaf qarshii 12,000 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Kanaaf mismaarri mana kana barbaachisu qarshii 2,000. Egaa walumaa galatti meeshaaleen manicha kana barbaachisan bituudhaaf qarshii 400 yoo qopheessine nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Gosa meeshaa kamiyyuu dabalate qarshii 400 yoo qopheessine diizaayinaan margaa jirtan kanaan meeshaalee nu barbaachisan jalqaba isaa rakasee hamma xumuraatti meeshaalee bituudhaaf qarshiin kun nu gaha jechuudha. Egaa ogeessi mana kana haala kanaan bareechisee nu ijaaruudhaaf qarshii 130 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Hamma qarshii 140 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya manicha margaa jirtan kana haala ammas jedhee fi meeshaalee kanneen ijaartan yoo jettan walumaa galatti ogeessaaf kaffaluu dabalate bittaa meeshaaleetiin walumaa galatti qarshii nu barbaachisu qarshii 530 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Qarshii kanaan yeroo gabaabaa keessatti mana barbaadan diizaayina kanaa fi kan kana olis kan kana gadis egaa kan kanarra bareeda akka filannoo keessaniitti ijaartanii xumuruu ni dandeettan jechuudha. Waan hordoftaniif galatoomaa galanni keessan dachaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nageenya keenya bakkuma jirtanitti sinaa qaqqaba.